barakum lama fi ka'umsa karoora barakum lama fi sadii waajjira caffee Oromiyaa caffee kabajamaa kanaaf dhiyeessuu kootiif gammachuu guddaan itti dhaga'amu ibsuun barbaada. Caffeen mootummaa naannoo Oromiyaa aangoof gahee seeraan kennameef bifa milkaa'ina qabuun galmaan gahuuf karoora yeroo dheeraaf gabaabaa haala waliigalaa jiru sakatta'uun baafachuu fi hojiirra oolchuun utubaa ijaarsa sirna dimokiraasiif olaantummaa seeraa ta'uun hojii guddaa raawwachaa tureera. Haaluma kanaan raawwii hojii gurguddaa bara bajataa 2012 fi kallattii karooraa bara 2013 waajjira caffee mootummaa naannoo Oromiyaa haala armaan gadiitti dhiyeesseera. Kabajamtoota miseensota caffee, kabajamtoota keessummoota keenyaa. Hojii seera tumuuf qaqqabsiisuu ilaalchisee hojiin ijoo caffee Oromiyaa keessaa tokko seerota imaammataa fi tarsiimoo dimokiraasii bilchisa gaariif misooma rifataa fi itti fufiinsa qabu hojiirra oolchuu dandeessisan tumuuf ummata biraan gahuun fayyadamaa taasisuudha. Bu'uuruma kanaan wuxineewwan seeraa manneen hojii adda addaa irraa dhiyaatan qaamoleen adda addaa labsicha osoo hin ga'in dura mariin akka gabbisan taasisuuf adeemsa seeraan taa'e keessa akka darban gochuun labsiiwwan 9 darbii tokkoof qajeelfamni tokko walgahii idilee 11ffaa caffee irratti dhiyaachuun ragga'aniiru. Gama biraatiin hojii seerotaa tumaman maxxansiisuuf qaqqabsiisuu keessatti tajaajila lammiin barbaadu haala saffinaaf qulqullina qabuun kennuun barbaachisaa waan ta'eef labsiin 8 dambiiwwan 4 fi qajeelfamni tokko gulaallii barbaachisu taasisuun maxxansiifamee qaamni barbaadu bittaan akka argatu taasifamaa tureera. Seerota maxxanfaman kana weebsaayitii waajjira caffee irratti fe'uun itti fayyadamtoota dhiyeenyaatti akka argatan haalli mijaa'eera. Gama biraatiin qulqullina seerotaa dabaluuf labsiiwwan caffee bahanii fi yeroo seeraan taa'e keessatti dambiif qajeelfamni akka bahuuf taasisuun irratti akkasumas seerota bakka bu'iinsaan bahan daangaa aangoo labsiin kennameef keessatti bahuun isaanii hordoffii irratti hanqinni mul'atu ammas hojii xiyyeeffannoo barbaadu akka ta'e ibsuun barbaada. 2 hordoffiif to'annaa karooraaf raawwii hojii qaamolee mootummaa irratti adeemsifamu ilaalchise. Hojiin caffee keessaa inni ijoon karooraaf raawwii qaamolee mootummaa hordofuuf to'achuu yoo ta'u hojii iddoon guddaa kennamee fi raawwatamaa turedha. Haaluma kanaan hordoffiif to'annaa uwwisa gahaa fi haala qulqullina qabuun yeroo gahaan fudhatamee akka gaggeeffamu taasisuuf kan karoorfame yoo ta'u walgahiin caffee jalqaba bara bajataa irratti baajata naannichaaf karoora qaamolee mootummaa qorachuun yaadaan gabbisuun raggaasisuun hojiirra oolmaa saammoo gabaasa raawwii hojii walakkaa waggaa qaama raawwachiisaa irratti mari'achuu fi kallattii fuulduraa kaa'uun mirkaneesseera. Gama koreewwan dhaabbii caffeetiinis karoora waggaa bara 2012 fi gabaasa raawwii kurmaanaa manneen hojii mootummaa irraa dhiyaatan ogeessaan deeggaramuun xiinxaluun ciminootaaf hanqinoota mul'atan adda baasuun kallattii xiyyeeffannoon fuulduraa haala agarsiisuun duudeebii kennamaafii tureera. Raawwiin hojii misoomaa hojjetame qabatamaan ummata keessa jirus ilaaluun mirkaneeffachuuf daawwannaa dirree marsaa lamaan gaggeeffamuuf qabame marsaa tokko kan adeemsifame yoo ta'u marsaa kanaan godinaalee 8 aanaaleef magaalota 14 keessa gandoota 9 qaamaan argamuun hojiiwwan misooma adda addaa raawwatamaa jiru ummata hirmaachisuun daawwannaan dirree gaggeeffameera. Daawwannaan hojii dirree adeemsifame kanaan ummata naannoo sana jiru qaamolee hawaasaa adda addaa namoota dhiira 1487 dubartii 3579 ida'amaan namoota gara 17666 dargaggoota 5111 keessatti hirmaatan waliin marii taasisuun hanqinaalee raawwii keessatti mul'atan seektaroota dhimmi ilaaluun furmaata akka argatu hordofamaa ture jira. Hojiiwwan oolmaa labsii tajaajila lammummaa caffeen keenya baasee ture hordofuuf hoggansaa fi koreewwan dhaabbii caffee qindoominaan magaalotaaf aanaalee addaan bahan keessatti qaamaan argamuun sochii hojii tajaajila lammummaa ittisa to'annoo tamsa'ina COVID-19 fi haala sochii kunuunsa naannoo jiru haala sochii kunuunsa naannoon irra jiru raawwachuun ciminoota jiranii fi hanqinoota fooyya'uu qaban adda baasuun duudeebiin qaama dhimma ilaaluuf akka kennamu taasifameera. Komii eeruuf iyyannoo qaamolee hawaasaa adda addaa irraa dhiyaatu keessummeessuun qaamolee dhimmicha isaan ilaallatu deebii akka itti kennan taasifamaa kan ture yoo ta'u komiif iyyannoo dhiyaatu ariitii deebii akka argatu gochuu irratti dhimma xiyyeeffannootti kennamee
hordofamuu fi fooyya'uu qabu ta'uu hubatamee jira. Gama biraatiin hojii hordoffiif to'annaa qorannaan deeggaruuf mata duree rakkoolee fi bu'aa qabeessummaa hordoffiif to'annoo caffee mootummaa naannoo Oromiyaa bara 2008 hanga 2012tti raawwatamaa ture jiru irratti qorannoon ogeessotaan gaggeeffamuun qaama dhimmi ilaaluuf dhiyaachuuf qophiin xumuramee jira. Walumaa galatti bu'aan gama hojii koreewwan dhaabbii koree qindeessituu caffeef dhiyaatan irratti mari'atamaa kallattii fuulduraa kaa'amaa tureera. 3 hojii bakka bu'ummaa uummataa raawwatamee ilaalchise. Aangoon mootummaa kan uummataa ta'uun isaa karaa ittiin mirkanaa'u keessaa tokko uummanni bakka bu'oota isaa qaamaan argee bakka bu'oonni dhimma raawwatan irratti hubannaa argachuun gaaffiif komii qabu dhiyeeffachuun danda'uu isaati. Haaluma kanaan marii uummataa yeroo lama gaggeessuuf karoorfame yeroo tokko kan adeemsifame yoo ta'u cuunfaan gabaasaa marii uummataa kan godinaalee 12 sadarkaa caffeetti qindaa'ee qaama gama koreewwan dhaabbiitiin hordofamaa jira. Uummanni marii gaggeeffame irratti argame mari'ates dhiira 51,404 dubartii 22,800 walii gara 74,204 gama kanaan miseensonni caffee uummata isaan filate gidduutti sagantaan argamuun akka mariisan gochuun mootummaa rakkoo uummataa dhiyeenyaatti hordofu furmaata kennuuf uummata cinaa dhaabbachuu isaa kan agarsiise ta'ullee miseensonni caffee uummata mariisan harcaatii bal'aa qabaachuu fi gabaasni marii uummataa qindaa'ee godinaalee hundarraa dhiyaachuu irratti hanqinaalee mul'atan fooyyessuuf yeroo itti aanu keessatti dhimma xiyyeeffannoo barbaadudha. Gama biraatiin ittisa to'annoo weerara dhibee COVID-19 ilaalchisee sirreeffamtoota manneen sirreessaa magaalaa Sabbataaf magaalaa Wolisootti argamuuf meeshaa qulqullinaa bituun deeggarsi kan taasifame yoo ta'u qaamolee hawaasaa adda addaa keessaa namoota harka qalleeyyii ta'an caasaa jiruun adda bahanii magaalota Matahaaraa, magaalaa Bishaan Gurraachaa, magaalaa Ambootti qaamaan argamuun deeggarsa midhaan nyaataa fi meeshaalee adda addaa taasifamee jira. 4 walgahii caffee adeemsisuun walgahii caffee kaayyoo isaa galmaan ga'uu akka danda'u qophii gahaa gochuudhaan haala bu'a qabeessa ta'een adeemsisuuf karoorfamee walgahiiwwan caffee adeemsifaman irratti wixineewwan seeraa karoora bara 2012 qaamolee mootummaa gabaasa raawwii walakkaa waggaa qaama raawwachiisaa fi muudama hooggantoota adda addaa mootummaa naannichaaf abbootii seeraa manneen murtii Oromiyaa irraa dhiyaate qorachuun mirkanaa'eera. Kookasiin dubartootaa miseensota caffees yeroo dubbisa kana guyyaa tokko dursa dookumentii argatanii marii taasisaniin yaa'ii caffee irratti hirmaannaa hubannoo irratti hundaa'e akka taasifamee jira. 6 hojii hubannoof dandeettii raawwachiisummaa cimsuu ilaalchisee kabajamtoota miseensota caffee kabajamtoota keessummoota keenya. Qaamoleen caffeef manneen maree sadarkaadhaan jiran aangoof hojii seeraan kennameef gahumsaan galmaan gahuu akka danda'an hojii ijaarsa dandeettii itti fufsiisaan hojjechuun leenjii gahee isaanii bahuuf isaan gargaaru kennuun hubannoo isaan gahumsaan raawwatamaa tureera. Haaluma kanaan koreewwan dhaabbii caffee hooggantootaaf hojjettoota waajjira caffee afyaa'ota manneen maree aanaaleef magaalotaa akkasumas miseensota hoogganaa foorumii afyaa'itaa godinaaleef leenjiin mata duree gahee isaanii gahumsaan bahuuf isaan gargaaru irratti akka argatan taasifameera. Kenna deeggarsa ogummaa fi hordoffii raawwii manneen maree uummataa taasifame. Kabajamtoota miseensota caffee kabajamtoota keessummoota keenyaa manneen maree aanaalee magaalaa fi gandoota deeggarsa ogummaa adda addaa kennuufiin karoorfamee ture. Haaluma kanaan karoora bara 2012 fi gabaasa raawwii hojii kurmaanaa manneen maree aanaalee magaalotaaf foorumii afyaa'itaa godinaalee irraa ergamee xiinxaluun cimnaaf hanqina adda baasuun duudeebii gama foorumii afyaa'itaatiin akka qaban taasifamee jira. Gama qophii karooraa manneen maree hooggansa foorumii afyaa'itaa godinaalee gaggeessuun marii taasifamuun akka walirraa baratan taasifamee jira. Supervisioniin marsaa lamaan gaggeessuuf karoorfame marsaa tokko kan adeemsifame yoo ta'u marsaa kanaan foorumii afyaa'itaa godinaalee 6 keessaa manneen maree aanaaleef magaalota 13f manneen maree gandoota 24tti qaamaan argamuun raawwii hojii isaanii madaaluun deeggarsa ogummaan kennameeraaf. Supervisioniin taasifameen ciminaaf hanqinaalee adda baasuun gama foorumii afyaa'itiin godinaaleef duudeebiin ergameefii jira. 9 hojii kominikeeshiniif bulchiinsa odeeffannoo ilaalchisee raawwii hojii caffichaan raawwataman uummanni beekuun akka irratti hirmaatu gochuuf walgahii caffee gaggeeffamu kallattii reediyoof
TV OBN tiin akka darbuu fi sochiiwwan hojii caffichaa fi hojii hordoffiif to'annaa koreewwan dhaabbii cafeen gaggeeffamaa ture uwwisa miidiyaa akka argatu taasifameera. Hojii akka caffeetti hojjetamanii fi dhimmoota caffeen ilaallatu irratti raadiyoof odeeffannoo wayitawaa karaa websaayitii fi fuula feesbuukii caffeetiin akka tamsa'an taasifameera. Teknoolojii addunyaa har'a jiru waliin socho'uuf dookumentoota qulqullina qaban umrii dheeraa haalatti turuu danda'an mijeessuuf dookumentiiwwan caffee hundeeffama caffeerra eegalee hanga ammaatti jiran gara dijitaalaatti jijjiiruun hojjetamaa tureera. Kabaja ayyaana ilaalchisee ayyaana alaabaa marsaa 12ffaa guyyaa alaabaa marsaa 12ffaa akka naannootti bara kana kabajuuf karoorfamee sadarkaa naannoo Oromiyaatti karaa hawwataaf miidhagina qabuun onkololeessa keessatti bara 2012 mooraa biiroolee Oromiyaa haaraa argamu keessatti bakka hoggantoonni hojjettoonni fi keessummoonni adda addaa argamanitti sirna ho'aa ta'een akka kabajamu ta'eera. Kabaja guyyaa sabaaf sablammoota uummattoota Itoophiyaa marsaa 14ffaa ilaalchisee guyyaa sabaaf sablammoota uummattoota sadarkaa sadaasa 29 marsaa 14ffaa qopheessummaa naannoo keenyaa sadarkaa biyyoolessaatti magaalaa Finfinnee kabajamee mana maree federeeshinii bulchiinsa magaalaa Finfinneef godina addaa naannoo Oromiyaa fi magaalota godina addaa keessa jiran waliin qindoominaan hojjechuun hawaasni biyyattii tokkummaaf waliin jireenya akkasumas walitti dhufeenya sabaaf sablammootaa qaban akka daran cimuu fi aadaalee godinaaleef naannolee jidduu jiru haala mul'isuu ayyaanicha bifa miidhagaa ta'een akka kabajamu taasifameera. Sadarkaa godinaaf aanaaleef magaalotaanis gurmaa'ina hojichaa raawwatan ijaaruun ayyaanicha kabajuun sosochii hawaasaa akka uumamu deeggarsa guddaa taasifamee jira. Ka'umsa karooraa bara 2013 ilaalchisee kabajamtoota miseensota caffee kabajamtoota keessummoota keenya. Ka'umsi karooraa kun caalmaatti kan xiyyeeffatu seerota qulqullinaaf ga'umsa qabanii fi fedhii faayidaa uummataa giddugaleessa godhatee akka tumamu gochuu hojii bakka bu'ummaa uummataa caalmaan cimsuu baajeta naannichaa fi karoora qaamolee mootummaa raggaasisuu fi hojiirra oolmaa isaa to'achuuf hordofuun hojiin to'annoo hordoffii caffee bu'aa qabeessa akka ta'u gochuu yaa'iin caffee yeroo isaa eeggatee akkaataa bu'a qabeessa ta'een adeemsisuu dandeettii raawwachiisummaa qaamolee caffeef manneen maree uummataa cimsuu manneen maree uummataa sadarkaan jiran gahee isaanii sirriitti bahuu isaanii hordofuuf deeggarsa hojii isaanii cimsuu danda'u kennuu hojiilee dhimmoota kominikeeshinii cimsuun hirmaannaa fayyadamummaa uummataa naannichaa mirkaneessuudha. Haaluma kanaan hojii seera tumuuf qaqqabsiisuu ilaalchisee seeronni yeroo dheeraaf tajaajila kennuuf humna akka qabaatan faayidaan uummanni irraa argatu akka guddatu qulqullina seerotaa eeguun wixineewwan seeraa ulaagaa guutanii dhihaachuu qaban guutanii qo'annoof qorannoon deeggaramuun akka dhihaatan taasisuun qulqullina seerotaa caffeen bahan mirkaneessuun hojii qulqullina seerotaa dabaluun ni hojjetama. Hojiirra oolmaa seerotaa giddisuu ilaalchisee seeronni tumaman hojiirra ooluu isaanii hordofuun hojii xiyyeeffannaan kennamuufi yoo ta'u labsiiwwan caffeen bahan qaamni dhimmi ilaalu dambiif qajeelfamni baasee hojiirra oolchuu isaa hordofuuf to'achuun mirkaneeffachaa deemuun kan raawwatamu ta'a. Hojiirra oolmaa seerotaa keessaa tokko qaqqabummaa seerotaa yoo ta'u seeronni maxxansiisuun bahan yeroo gabaabaa keessatti qaamni barbaadu dhiheenyatti akka argatu qaqqabummaa gochuun kan hojjetamu ta'a. Hordoffiif to'annaa ilaalchisee guddina naannichaa keessatti waggoota darban galmaan caalmaatti itti fufsiisuudhaaf karooraaf baajeta qaamolee mootummaa caffeen ragga'ee akkaataa karoorfameen hojiirra oolchuu fi bu'aa buusuu isaa hordoffiif to'annaa cimaan ni hojjetama. Hojii bakka bu'ummaa uummataa raawwachuun hojiin uummataaf hojjetamu kamiyyuu keessatti uummanni karoorarraa eegalee hanga raawwiitti akka hirmaatu gochuun galma gahiinsa kaayyoo karoorichaaf gahee olaanaa waan qabuuf hojiilee caffee keessatti seera baasuu akkasumas hordoffiif to'annaa qaamolee mootummaa irratti taasifamu keessatti uummata hirmaachisuun murteessaadha. Haaluma kanaan miseensonni caffee yeroo marii uummataaf qabamu keessatti uummata isaan filate jidduutti argamuudhaan marii uummataa akka adeemsifamu ni taasifamu. Walgahii caffee adeemsisuu ilaalchisee walgahiin idilee caffee yeroo isaa eeggatee akka qindeeffamuu fi akka adeemsifamu dhimmoota adda addaa irratti mari'atee akka murteessu qophii gahaan ni taasifama. Gama biroon walgahii caffee dura
kookasii dubartootaa ajandaa caffichaa gurguddaa fi ajandaa mataa isaanii irratti akka maratanii fi hirmaannaan caffee keessatti qaban akka cimu ni taasifama. Hojii ijaarsa dandeettii raawwachiisuu ilaalchisee raawwii hojii fooyyessuu kaayyoo caffichaa galmaan gahuu keessatti qaawwaa dandeettii raawwachiisummaa fi ogummaa qaamolee caffeef manneen marii sadarkaan jiran qorannaan adda baasuun hiikaa adeemuun kan hojjetamu ta'a. Hojii kominikeeshiniif dookumenteeshinii ilaalchisee raawwii hojii caffichaan hojjetamu uummanni beekuun akka irratti hirmaatu gochuuf sochiiwwan hojii caffeen raawwatamu miidiyaa adda addaatti akka uummanni hubatu ni taasifama. Guyyaa ayyaana sabaaf sablammootaaf ayyaana alaabaa uummanni naannoo keenyaa mirgoota heeraan mootummaan qabu irratti akkaataa hubannoo uumuu danda'uun uwwisa miidiyaa deeggaruun ni kabajama. Manneen maree aanaaleef magaalotaaf deeggarsaa fi hojii isaanii hordofu. Manneen maree uummataa sadarkaadhaan jiran gahee isaanii gahumsaan akka bahan uummanni isaanii humna isaanii cimsanii tajaajila barbaadamu kennuu akka danda'amu taasisuun murteessaadha. Haaluma kanaan manneen maree aanaaleef magaalotaa karoora aangoof hojii isaanii sirriitti rakkoo aanichaaf magaalichaa bu'uura godhatee akka qopheeffatan hojii irra oolchuun deeggarsa teeknikaa kennuufiin hordofamuun kan karoorfame ta'a. Kabajamtoota miseensota caffee, kabajamtoota keessummoota keenyaa. Karoora bara 2013 kun akka milkaa'u yeroo yeroon raawwii hojii madaaluun ciminaaf hanqina adeemsa keessatti mul'atan adda baasuun tarkaanfiin sirreeffamaa fudhachaa deemuun akkuma jirutu ta'e sochii miseensonni caffee taasisan hirmaannaa qaamolee mootummaa sadarkaan jiranii fi iddoo olaanaa waan qabuuf galma gahiinsa isaatiif gahee nurraa eegamu hundumaa bahachuun barbaachisaa ta'a. Dhuma irrattis caffeen kabajamaa kun gabaasa raawwii hojii bara 2012 fi ka'umsa karooraa bara 2013 dhiyaate kana bal'inaan irratti mari'atee akka nu raggaa'isu kabajaan gaafadhaa. Galatooma.